Attam jirtu hordoftoota televezyiinii OBS hordoftoota amantaa Islaamaatiin baga ayyaana Eid al-Adhaa kan bara 1445 geessan siniin jenna. Ayyaana kana sababeeffachuudhaan qophii adda tokko qabannee dhiyaanneerra keessummaan qaba akkuma cinaa kootti argitanii. Keessummaan koo Haji Dimboo Abdallaati. Haji Dimbuun egaa abbaa qabeenyaa hoteelaa fi riizoortii Odaati. Nama kaaffee Odaa qabaachuudhaan bara dheeraa tajaajilaa turan. Amma immoo hoteelaa fi riizoortii Odaa banataniiru. Isaan waliin turra dhimma biizinesii irratti naasofnaa jiruuf jireenya sana keessatti hojii akkamitti akka jalqaban akkamitti akka guddisanii babal'isanii har'arraan gahan haasaa muuxannoo jireenya isaanii kan hojii isaanii qooddachaa waliin turra. Kanaaf nu hordofaa isiniin jenna. Qophii kana waliin Ayyaana Cimdeessaa ta'e ogeessi kaameeraa keenya Seyd Huseen Abdul Qaadiri irra deebinee ammas ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jenna. Baga geessanii Haji. Wajjumaan. Akkamii ayyaanni? Ayyaanni gaarii. Tolemee egaa Hajiin durmee maal jechaa guddatanii eessatti guddatanii? Hajiin yaa'u ilmi gabareedha gabareema. Qotee bulaa keessatti dhalannee guddannee godina Arsii aanaa Digalluuf Xiijoo ganda Buchoo Sillaasee jedhamu keessatti dhaladhee guddadhee. Amma dhaladhee guddadhee keessatti abbaan kiyya hin nagadallee hin qotalleedha. Kanuma hedduutti guddadhee ani. Amma sadarkaa barnootaa gahee akka ta'e takka waa baradhutti asuma keessatti guddadhe. Isin qottaniitu mee yeroo dargaggummaa keessanii faa qonna kana baadiyyaatti akkuma qonnaan bulaa tokkotti irratti xiyyeeffattanii hojjettaniitu moo isuma maatii gargaartan qote jettu? Lakki. Ani dura maatii mooliin maatii gargaaree hojjetaa qotaa ture. Achi booddee immoo mataa kiyyallee danda'ee maabara seenee gisee dargii keessatti lafa argadhee isallee akkuma qotee bulaa kamiitittu abbaa kiyyallee haadha kiyyallee gargaaraa qotaa ture. Kanaafuu qonnaan bulaa turtan jechuudha? Qonnaan bulaa ture. Uma waan itti salphadhuun qabu qonnaan bulaa ta'uu keessa. Har'a nama salphachiisu waan jajjabeeffamudha malee. Kana kaasee fi muuxannoo daldala keessa jirtu waan ta'eef attamitti muuxannoon daldalaa dhufe isa jedhu sin gaafachuufani qonnaan bulaarraa gara daldalaatti attamitti ceetanime? Inni akka gaxaamii ta'ee naannoon faamiliin keenya hin nagada. Abbaan kiyyallee naggaadellee gabarellee guyyaa gabayaa oolla halkan ji'aan qonna lafa. Ji'umaan qotilee tamanne walirra dhabne gaafa lafti bariitu mooyyuu gara gabayaa deemu. Ajaa'iba. Jira muuxannoon akkasii? Hin jiree. Innaa kanatti yeroo dheeraa kanaan qixuma warra qotee bulaa guyyaa dalagaa ooluu san dalayna. Maal daldalu ture yeroo sana abbaan keessan? Horii nagada. Horii gabaa irraa bitee gara gabayaa biraatti geessaa qeetti galchee dheechisaa gara biraatti geessaa gabayaa biraatti akkas gurguraatiin ture. Anillee muuxannoon isarraa fudhadheen waan adda addaallee eegasii oduma nagadu oduma qotu mana barnootaa seene. Kun amma waan waggaa 30-40 duraati haa jiru. Mana barnootaa seene callaa nu galchinu warra guyyaa qotu olitti galchina. Qonna isaa xaa'oo isaa maalii isaa sanyii filachuu isaa kanarratti abbaan kiyya jabaadha. Anillee falakkima saniin inumaayyuu gara xumuraa irratti yaa'u humna dargaggummaa lafaa dhufu waliin isallee caaletti argame. Anamma waan haaraan natti himtanii qonnaan bulaan inuma qota garuu baay'inaan guyyaadhuma qota. Isin immoo halkaniyyuu ji'aan qotaa turtanii waggaa 40 dura qotaa halkan qotuun kuni attamitti ilaalama ture. Namni biraa jiraamo kan akkasii maatuma keessan? Maatuma keenyatti qota. Maaliif nu gabaa oollakaa yookaan maasaan lafa ba'uu isaati. Qotileen guyyaa dheedaa oolti galgala tamannee qonna. Ilaalchi namoota akkam ture yeroo sana namni halkanii hojjetu akkanatti ka'ee? Inni daawwatu amma fakkeenyaa fi ganda keenya naannoo ganda keenyaa keessa
nama Arsii irra nama Shawaatu jira. Ganda keenya keessa Buchoo Sillaasee jedhamu kana keessa baay'inaan nama Shawaatu jira. Yoo hojjetanii akka ilma Abdallaa sanitti hojjechuu wayyaa hin baradha. Mana barnootaa deemaa achii galaa gaafa gabayaan jiru immoo gabayaa deemaa galgala ni qota. Waan ajaa'ibaati. Kanaaf haati tiyya immoo baay'ee na jajjabeessaa turte. Asirratti gaafa guyyaa carraa argadhee ooluyyuu galee akka qotiilee xindii sadii taraa xamadee qota. Xindii sadii. Akka hin dadhabneef sangaan. Akka sangaan hin dadhabneef ani immoo haati tiyya aannaniin nyaataan akka qotilee sadii gizee gadii qotilee sadiin irratti illee nyaata naa qopheessiti. Ajaa'iba. Yeroo sana gaasiin amma qonnaan bulaallee cimaa ta'aa jirtu dargaggeessa jedhee yaada. Achumatti fuutammoo akkam egaa? Fuudheera achitti jaartii dura abbaan kee natti fuudhee jira. Bara 71 natti fuudhe. Hin dhalanne ni gaafsan. Ani hin dhalanne gaafsan. Waa'een akkanatti cimaa ta'anii turuun kunillee booda waan an kaasu qaba. Mee tole mee fuutan? Fuudhee achumatti waggaa lamaaf ishiin idaayyummaan turte. Idaayyaa jedhama aadaa Arsii keessatti. Idaayyaan baay'iftee manaan baatu. Achumatti abbaa warraa ofii reebbatti. Achumatti maatiillee firallee haga waggaa lamaa mana ishiitiin baane isiin. Haga waggaa lama. Kanaaf achumatti natti fuudhanii erga natti fuudhee abbaan kiyya baay'ee filachuu waan beekuuf filatee na fuudhe hogguu sanillee. Gosa iyyaafatee. Gosa iyyaafatee warra ishii. Gaarummaa warra iyyaafatee. Iyyaafatee abbaa ishii iyyaafatee. Yoo san akka amma namni gabayaatti wal dubbisee yookaan bakka sargiitti wal dubbisee dargaggeetti faanaa deemee hawatee itti fuudhu kana osoo hin taane abbatu sanyii filata. Haadha ishiillee ilaala. Akka gaatamii ta'ee abbaan kiyya immoo abbaa laale malee haadha ishiin agarree. Abbaan ishii nama jabaa, nama beekamaa, nama biyyaa, nama biyyitti bultu. Isaa booda baay'ee jiraattanii baadiyyaa egaa ammasin kaaffee banattanii kaaffee odaadhaan beekamtu. Baadiyyaa hagam jiraattaniitu gara magaalaatti dhuftanii kaaffee bantan eessatti calqaba kaaffeen odaa kun baname sana dura moo daldala biraatti ture? Mee waa'ee isaan haasofsiisaa. Ani daldala gara garaa daldalaa ture. Qonnallee qotaa bunallee nagadaa ture. Kontiroobaandiidhaa fardaan feena nu booyita san. Sidaamarraa kofaleen keessa deebifnee asitti galchinaa ture. Asallatti. Bara dargii? Bara dargii keessa hamma ta'e takka waraanallee ture. Isa turuun kiyya immoo baay'ee na cimse ministeerii haga tokko baradhee ture. Isa barachuun kiyya baay'ee hanga amma konfideensii guddaa kanaa ta'e immoo yaasan. Bara kam inni duultaniire? Inni gizee wannoosan gizee souraani Said Barreen onnoo jedhu san. Sumaalee kana. Sumaalee san keessa gara Sumaalee san. Duultanii gara Jijjigaa san haga ta'e takka deeme baay'een ture. Garuma biizinasii kanatti deebi'e. Garuma biizinasiitti deebi'e. Gaaf kaanillee salaamtama kaaseet gara biizinasiitti deebi'e. Bareeda. Egaa daldalli keessan amma bunallee daldala akka turtan natti himtaniittu qonnaan bulaallee turtanii. Midhaanillee bitaa kaayaa. Birraa bitaa ganna gurguraa. Birraa bitaa ganna gurguraa. Kan qotellee ani birraan gurguru gootaraa ta'a. Ganna yeroo gatiin xiqqoo dabalu gurgurtu. Gurgura. Nama rakkateefillee hin kennina. Nama beelee ganna wannoo jedheefillee hin kenna. Abbaan kiyyaallee kennaa jedha. Nama beeleef. Hiyyeessa beelee nama karaa deemu ittillee gurguru. Kumtaalaanis haa ta'u madaamara 50 kiiloon haa ta'u 25 kiiloon akkuma baay'ina namaatiin hin kennina. Yogguu sanuyyuu. Yaanni odaa kaaffee kun attamitti jalqabame maaliif hajjiin odaa kaaffee yookaan kaaffee odaatiin beekama. Adaamaatti illee
kaaffeen kun kaaffee seenaa qabu. Kaaffee yeroo dheeraa ture. Isuma qabattanii Finfinneetti illee galtaniittu isuma qabattanii hanga hoteelaatti illee deemaa jirtu. Mee kaaffeen Odaa yaadni isaa akkamitti dhufe eessatti jalqabe? Ani barataa mooyaa konkolaataa illee ofiisallee makaanikinatti illee gizeessan Arduu jedhama Kaaduu jedhama Asallatti achitti makaanikinatti kan baradhe achi ka'ee Asallatti galee Asallaa xiqqoo akkuma hojjedheen baadiyyaallee magaalaallee jiraataa qonna qotaa achumarraan nama sosocho'u kana hin argaa namni keenya yogguusan hin jiru magaalaa kana keessa baay'ee magaalaa Adaamaa kana keessa baay'een jiran. Kanaaf maaf Adaamatti hin galle jedhee gara Adaamaa kana dhufe. Yoo waa bitu asiinillee Harariin hin deemaa hin deebi'aa Adaamaa hin argaa namni keenya ammoo si jibban yogguusan baay'isanii akka amma namni keenya dachee Rabbi guute kanaa miti yogguusan. Ani immoo baay'isee wanna homaa waa sodaanneef homaa wanna hunda waan ugguuf waan ugguuf jechuu kiyya beektanii jecha uggaa jedhu kan. Meenuu hiikama jechuudha. Ugguu jechuun amma akka afaan Amaariffatti difratii qaba jechuudha. Afaan Oromootiin ugguu jedhama. Ofitti amanamummaa. Ofitti amanamummaa sodaa tokko malee Amaariffallee caccabsaa baradhe. Homaa yookaan qaalii Quraanaa yookaan qaalii Matsaaf Quddusiitii miti barnootaaf waan godhee nama baradhe homaan sodaadhuun. Abbaan fe'e Amaariffa kiyyatti gizee kolfee ajaa kiyyaa miti. Barachuuf waan godheefi kana bira tarree dargii keessa dargiin hin badee dargiin erga badeen booda gara Adaamaa yaadee keessa dhufee yaadee keessa gizee qinijjiitiin waaqaan jaaloo jedhee jaalaan abboo jedhe san 97 kana jechuudha. 97 kana keessa asitti xaawulaa gurguruu jalqabee baarzaafii biyyarra bitee gurguruu jalqabe. Yoo jalqabu gatiin isaa guddaa daldala kamiitii olitti guddaa ture. Odoma akkasitti jirru midhaan illee hin nagadaa maal illee hin deddeebisaa odoma kana jedhu gizee qinijjiitii yoo sin akkas magaalaa hunda raafte sani mazzagaajaa san ugguu achi deddeebi'u maalii isi silaa mallaqa qabdu osoo wama tokkoon illee nu obaasanii manuma kaaffee jedhamu waan Oromoo urgaayoo wayii jabana buruma jabanaa dhaabdanii maaf hin dhunne jedha hojjetaan mazzagaajaa kun. Adaamaa. Amma uf caqasee laale mooyaa kiyyaallee miti uf caqasee laale. Gaafa uf caqasee laalu in deddeebi'a dubbiin kun deddeebi'ee jennaan aggaaxaamii mana uduma iyyaafadhu mana marii daldalaa magaalaa Adaamaa abbaa kireeffaterraa deebisanii cufanii waggaa eegee jira manichi kun. Mana kana mana marii daldalaa kana nama beeku tokkotu jira. Nama san gaafadhee in hojjettaa in hojjedhee bakka amma caarataa baafna. Tasii garee jedhama namni kun. In hojjettaa in hojjedhee nama dhabneetiin cufnee miti amma caarataa baafna. Akka akkasii siin kennine waan ummataati. Amma caarataa baafnaa jedhanii caarataa baasanii dhaqee tacaarratee hin mo'adhe uffooyitaa ji'a tokkoo haga mana xaragee dibee qopheessutti naa kennaa jedhee uffooyitaa ji'a tokkoo naa kennanii amma haga fudhadhee ka'ee lolli ka'e kun manni marii daldalaa kana warri qinijjiitii achi mari'ateedha. Namichi kana godhe hin beeku. Asumatti nurra taa'anii idduma keenya taa'anii numarratti mari'ataa waan nu wajjannu hin balleessan jedhaniiti inni godhe. Ani immoo hin beeku kana. Ani hujimaa fi fudhadhe malee dorgomee fudhadhe malee dhimma kanaan
wanti akkanaa hin jira jedhee yaadee illee hin qabu. Ergasii gamumaa gamanaa natti yaa'anii. Natti yaa'anii eessaa dhufte? Garamii dhufte? Andee maaltu sin ga'ee gara fe'ee yogguu dhufee? Isuma afaan Oromoo dubbatu jedhaga? Lakki. Warruma kaantu jedha. ከየት ነው የመጣ? ምን ልትሰራ መጣ? አሁን እውነት አንተ ካፌ ልትሰራ ነው ሌላ ስራ ልትሰራ ነው? ግልጽ አልሆነልኝም። ወንቲ ሳንጀዳን ኩን አቺ ቦዴ ኦሌ ቡሌ ኦሌ ቡሌ ጀድ ኤዳ ኩን ኢሌ እንጅራ ዋን ጀዱ ሁበድ ኢዘ ሁበዴናን ኢቱጭሜ ማል ጎዴ ጆሌ ቴኛ ጆሌ ኦሮሞ ጆሌ ገራ ፍሩሙ ሸኒ Listiro meeshaa listiro bitee fi karra sanarra kaa'e. Listiro nuun jiru. Yeroo san namni kenna listiro nuun jiru. Balbala kaaffee keessan. Akkasirra taa'aati jedhee teessoo qopheessee fi meeshaa bitee fi qalamii bitee fi kanaan hojii biraatitti walirra buufadhaati baankii akkaawuntii isinii banaa walirra buufadhaa jedheeni wajjaa jalqabani. Ani kana kan godhee fi kastamariin dhufee yoo konkolaataa achi dhaabe konkolaataa san akka eegan. Akka konkolaataan namaa meeshaan irraa hin hiikamne. Ani kanumaaf dhaabe. Kanumaaf ijoollee illee tokkoffaa yoo konkolaataa san eeganii abbootiin konkolaataa kun dhuganii gizee ba'an waa kennuuf. Lammata ammoo wajjaa qabne jedhanii akka achi hin deemneef. Ani kan godheef kanaaf malee waan biraa bareetii miti. Ijoolleen turtee ji'a tokko geennee maal jennee gizee jennu. Ara basmaa'am. Haaji amxitee leestiroo daraddarqindee ምን ልታረግ ነው ሌስትሮን ደግሞ እዚያ አምጥተህ የደረደርከው አሉኝ። ምን ነው ምን እናንተ ነገር የነካ ነገር አለ? አረ ሌላ ማቋቁማለሁ ብቻ አልኩ። ምን ልታቋቁም ደግሞ? ሌባ አደራጅ ነበር አልኩት። አረ በስመ አብ ብሎ ጆሮአቸውን ይዞ ዴመኔ ምን እንዲሆን ነው የምታደራጀው አለ አንዱ ዞር ብሎ። ምን እንዲሆን ነው? ሌባ ምን ይሰራል? ሲደራጅ ሌባ ምን ይሰራል? ይሄም ጥያቄ አለ እንዴ? ይሄ ግልጽ አይደለም እንዳልኩት በዛው ቀጥሎ ሄዱ። ijoolleen hojii isaanii itti fufan. Ijoolleen hojii isaanii itti fufanii kaaffeen isa qabaname hojii eegale. Kaaffee illee jalqabeera. Gaafa jalqabu ani kaaffee saaxinii 5 Haayiluu Tuqqeetiif muluu dambii irraa fudhadhee amma bituuf jedhee birciqoo nama Taajuu jedhamu jira. Achuma kireeffadhee sabsaban gaafuma ani gaafuma tokko banee gaafa lammataa gibrinaan waltajjii nama 200 guyyaa 3 akka tajaajiltan godhe. Akka tajaajilu godhe angaafa nama 3 nama 200 guyyaa 3 tajaajila kenne xaarmusii 10 laslaasaa birciqoo gara 200 bitadhe achi booda olii gaddeemee warra waltajjii geeggisu kana laaluu jalqabe. Gabaa harkifachuuf amma ofitti. Laaluu jalqabe maal hojjetanii maal qopheessanii akkaataan tajaajila itti kennan maaliidha? Qulqullummaa tajaajila isaanii maalii isaanii kana laalee erga laaleen booddee baay'eetti gammade. Tokkoffaa tajaajila gaarii uummata kan geeggisee tajaajila kennitu lammata biizinasii illee qabaa. Sadaffaa namnummaan kennaa waan dhaamsa gaafa duraa itti seenu san yaaddadhee waan qulqulluu qopheessuu jalqabee bakka sababa kanaaf odaa waan jedhu maqaa maal baasa gisee jedhee laalu odaan kun akaakayyuu kiyyatu natti hima dur. Odaan teessuma hayyootaati jedha. Odaan kan yoo dheebotan dhama isaa arfii sibiilaatiin walaananii aannan isaa dhuganii. Odaan kan yoo beelaanii harbuu isaa guuranii nyaatanii. Odaan kan
yoo dadhabanii jala rafan ibliisni jalatti naman dhoofne wanti hadhaa qabu kan jala hin ciifne odaa ta'uu beeka malee namni odaan kun maal qaba jedhee akkasitti addaan baafatee hin beeku. Odaan wanti hadhaa qabu wanti bu'a akka bofaa bakakkaallee rooba keessallee kan bakka biraatitti bu'u odaa irratti hin bu'u. Mana irratti illee kan bu'u odaa irratti hin bu'u. Akaakayyuu kiyyannaa hime waggaa 165tti boqotanii isaan booddee. Kanaaf gurbaan yoo na eebbisan akka odaatti rabbi si haa bal'isuu jedhan. Odaa ta'ii jedhan. Daaddii jennaani maalii fi odaa ta'ii naan jettan jennaan kana natti himan. Odaa leenci muka biraa waraantee isaan dhan oola deemanii dhan oola jedhama adanoo gara biraatti adanoo jedhama yoo san waraanteellee leenci qeerratti sin dhiisu ofirra deebi'ee mukallee yaabbattu sitti yaabbata malee odaa yoo korte garuu sitti hin koruu jedhan. Maaltu dhorge kana waaqumatu godhe jechuudha. Hujima waaqaati malee waan namni munni mukuma akka yoo achi ilaaltu munni mukuma. Haa ta'u egaa kaaffeen odaa hojii jalqabee. Naa kanaafi irraa sii bu'a. Kanaafi odaa itti baase yoo sanaan. Odaa kana baasee takka akkuma dalageen warri dabballeen opidiyoo kan waggaa san jiran yoo sanii jamaaltu jira na fakkaatee kantiibaanii namni sadeen tokko dhufanii ati eessaa dhufte ka odaa intarnaashinaal jetteetiin baafte munni yoom intarnaashinaali ta'e akkamitti odaa kana baafte naan jedha maal jechoo keessanii hin jedha nutti himii hin cufnaa naan jedhan hin cuftu afaan waa'ee odaa itti isinitti himuun qabuun jedhe deema abaawoodha jedhaa deemaa jedhe ani kaawwan baaseef kana isaantu fidee naa maxxansaa jira amma odaa hin beektu ati odaa intarnaashinaal jedhee baasuu dhiisiiti hin dhabe waan achi ol caalu maqaa itti baasuudhaaf hin jedhe yoo histirii isaa beektanii jiraatan yoo histirii isaa ka beekta ol taate maqaa achi ol hin dhabe intarnaashinaal jechuun. Kaaffeen keessanii odaa intarnaashinaal jedha? Odaa intarnaashinaal jedha. Akkamitti odaa intarnaashinaaliin immoo eessaa dhufee jedhan intarnaashinaaluma odaan waan hojjetu kulliinuu qulqullummaanillee maalinne lamoo ammoo raayee qabaa kaaffee kana gara waan guddaatti geessuudhaaf mul'ata qabaa gaafa garana waaqayyo namarra'u olii gad deemee yogguu laalu bakka ga'uu qabu natti mul'ate kanaaf intarnaashinaalii jedheeni ay intarnaashinaali miti odoo ta'e intar jetta malee intarnaashinaal jechuu hin dandeettu naan jedhan lakkii adin jedheera ani baafadhe maqaa abbatu baafata shaamballe kan jedhanii baasanii osoo muuxannoo miniteerii fudhatin abbaan ilmaa shaamballii kiyya jedha abba baafate akkana mukkana miti abba baafate kanaaf intarnaashinaal jedhee kaaffee koo maqaa moggaasee baasuun cubbuu wayituun qabu yoo cubbuu qaba jettan gara qaama seeraatti deemaa na hibadha ija keessan arguun barbaadu deema naafuun jedhe yoo an kana jedhu min asbeene naan jedhan ያሰብኩን ማሳያቻለሁ በገምላኩቱን ጀዴ እኔ እንደናንተ አይደለም አነከ ከሰኒ ሚቲ ሴረለ ቤካ ከበጃ ፈሙዩ ከበጃ ቃመ ሴራ ከናፍቀቡፍ ሀገነና ፎዳ በተኔ ቃተመለ ናውሊን hinqaxani achi deemani biiroo dhaqanii biiroo dirjiitii dhaqanii uu jedhanii maal jedhanii akkanatti nufite olee shiftaan tokko jedhanii deemanii himatanii eegas namni dhufe maal jettanii jedhe ndi dhufanii odaa intarnaashinaali maa baafte naan jedhanii maqaa koo baafachuu maal mariisisee baafadhaan jedhe
ilma maqaa itti baaftu mariisiiftee baafatta. Maqaan kan kee kun hin taane qayyaradhoo siin jedhan atamma qayyaruu dandeessa. Kanuma taataa ofii dubbii barbaadanii dhattanii deemaa hin jedhanii. Maal isiin godhe namichi? Ani immoo deeggarsa baay'ee godha warra bulchiisa magaalaatiif humna qabuun borullee ni ga'a ila ammaallee. Yoo san irraa jalqabee ila ammaallee deeggarsa humni kiyya eeyyamu qaama seeraa kana bira dhaabbachuu amantaan kiyyallee na dirqamsiisa. Kan kana olillee kan nu dhufu yoo jiraatellee yooma jiraatellee taraadhaan dura kan qabnu kun uffanne kan caalutti dhufna malee kan harkaa qabnu xureessinee kan biraan sun. Kanaaf jedhee achi booddee odaan odaa ta'ee itti fufee achii ka'ee oollee bubbullee bara lakkoofnee gaafa kaan odaa kana finfinneetti jalqabuu qabaa haa jedheet kara ulfadhe. Gaafa kana aggaataamii oduma kana yaadu galmi aadaa Oromoo hojjetamee eebbifamee Giddugalli aadaa Oromoo Giddugalli aadaa Oromoo jalqabee caarataa baasan. Gaazexaanillee reediyoonillee gadhiisan. Hin dhaqa. Caalbaasii kana dhaqee bitadhee yaa galma abbaa gadaatitti illee yoo as jiru hojjetaa waan tureef bu'aa isaallee miidhaa faayidaa isaallee waan bareef iddoon kun iddoo walga'ii Oromtootaati, iddoo walga'ii uummataati jedhee gaafa dhaqu na sodaachise wanti isaa guddaadha. Giddugalli kunillee guddaa maqaa guddatu irra jira, maqaa uummata Oromootu irra jira. Maqaa kana akkamitti danda'anii bakka san hin geenne maquma kana akkamitti qulqullummaadhaan dalagee odoo maqaa kana hin xureessin hojjadhee ofillee argachuu danda'a waan jedhu yaaddoon naa dhufe. Yoo yaaddoon naa dhufu akkuma siin jedhe sanii waan ugguuf tokko warri dorgomaan baay'eetu duube. Yoo miidhame hadharra ta'ee obboleessi kiyyas jiraatu, abbaan kiyyas jiraatu, firri koollee jiraatu caarataadhaan gargaaruu hin danda'anii gatii ol kaasee gala jedhee murteeffadhe. Kabiir Hussein Waaqayyo isaa haa araaramu fira waan akkanaa yaadaa maal jettanii hin jedheen. Si nyaatanii 100,000 gadi hin galchinnaan jedhe. Kafaltii jedha 100,000 gadi hin galchinnaan jedhe. Akkanaa akkana. Ani ta'isaasa fudhadhee ka'eeti 145 hin galcha. Gaafa 145 hin galchuun mo'adhe. Tokko 120 kenne kanatti ta'an. Odoo 100 sanillee galchee kuwwan achii gadi 30, 40, 50, 70 kenne kuwwan. Gaafa 100 odoo galchee 20 ni mo'atama. Jedhee lakki yoo dadhabe uummata gaafa anaa sirritti wal'aansa godhu arganii yoo an dadhabe naa laaluun isaanii nafu boru warwaachuu yaadda warwaachuu irra jedhee galchee hin mo'adhee hirrifatan. Oromummaan keenya Oromoo miti namni kun jedhan. Oromoon yoo mirraa gatii kana danda'ee kafaluu fi uggee waan kana godhaa bafissum qorachuu qabna jedhanii koree dhaabanii na qoratan. Maali jedhana maal shakkii maal qabdanii jennaan lakki akkaataan keenya hin galle. Akkas ufeegeellee deemaa konkolaataallee bareeda harkarraa qabaa. Namni kun afaan bare malee nu keessatti Oromoo miti jedhan. Dimbuu maqaan kan kee kun maal ta'ee dimbuu jedhamee eessaa hiikoo isaa nu himee naan jedhan. Jarana abbaan haati gizee baaftu bal'aanuu bakkalcha kiyyaa jettii. Nama ijaan qabne nu bakkalcha kiyyaa jettii. Ani immoo dilbii kiyyaa dimbilaala kiyyaa odoma jedhan
dimbuun ta'ee hafee. Kanaan ala yoo maqaa barachuu barbaaddan dimbuu ka Abdallaati, Abdalla ka Dhaqqabuuti, Dhaqqabu ka Shumburaati, Shumburaan ka Abilaati, Abilaan ka Boruuti, Boruun ka Qaxxiiraati, Qaxxiiraan ka Haydaraati. Moo itti fufu moo dhaabu yennaan nu gahee jedhan. Yoo an dhagayeera akka isaan shakkii godhatan. Innaa ammallee isa bichaan hin dhaabne gatii kana galchite akkamitti kafaluu heddaan aan jedhan. Yaa jarana hojjaa yoo jiraate hin kafala. Yoo hojjaan hin jirre isinuu hin argitan. Waan guyyaa mudhatu kun waan walitti kennanii wal biraa deemanii miti waan ifa jiru. Lakkii namni kun ufii qophii qabaa hojjaa dhabee yoo jettan gatii manaa laaltan uf duratti. Yoo kanaa miti jettan gaafa dadhabee gabayaan dhabame gara danda'utti siiqa. Kun waan nu gaafachiisu hin qabu. Isinillee waan yaaddoo keessa galchuu hin qabu jedhee hayyee namni kun sirriidha Oromoo jedhanii mana bananii meeshaa guutuu waliin dubbanne gaafa bannee laallu meeshaa muraasaati kan manne achi keessa jiru meeshaa waan tokko hin jiru. Meeshaa guutuu jettanii beeksisa irratti kan baaftan meetiree guutaati. Baajanni mootummaa qabamee jira, bitee jira mootummaan kanuma attami hujaa kanaan akkamitti hojii keessummeessuu danda'a. Gaafa kaan wannoo jedhamee dubbiin isaa nu kana malee hin qabnu ani isinii dhiisa jedhee gaafa gara konkolaataa kiyyaa deemu maali yaada dheengadda nu kaaftisaniin irraaffattee naan jedhan maali isin kaasee jennaan manni kun mana Oromooti akkas godha jettee gaafa dhuftu kanaaf nu amma an as keessa dhaabbadhee kun sirrii miti jedhee warra bitellee cubbuu isaanii himuu hin barbaadu. Kun mooyaa kiyyallee miti anitti dhufe malee natti hin dhufne. Kanaaf kanallee kaasuu waan hin barbaanneef ani kan filadhe dhiisuu filadhe jennaan kootu as deebi'e. Yoo dhugaa Oromummaan gaafa duraa jettus keessa jiraate hojii keessatti ilaalla. Ji'a 3 ufooyitaa sii kennine meeshaa guuttadhu jalqabii naan jedhan. Yoo dhugaan Oromummaan gaafni suni dhugaa an dhufte taate jennaan dhaabbadhee gizee ilaalu gaafii guddaadha yookaan soba ta'a ani immoo sobaan hin dhufne meeshaa kiyya galmeessaa meeshaa kan kee galmeessi itti guutii jalqabi. Achi booddee meeshaa isaan bitan malee gara miliyoona 3 baasee meeshaa bite. Meeshaa bitee akka gaariitti jalqabe. Jalqabnaan gabaan hin seene. Hin wajjanne oduma akkasitti jirru gaafa kan sochiin qeerroollee maaliillee dhufee jennaan eegasii incee ceeysa san keessa maal hojjedha jedhee yoo yaalii godhu maaluma beeksisa waan Oromoo kan jiru galma aadaa keessaa addunyaan keekii qilleessaa daqiiqaa 30tiin ispaardii taatu qopheessiti. Ani immoo maal qopheessu dhangaa Oromoo akka biyya Itoophiyaatitti illee akka Oromiyaatitti illee maaltu jira jedhee gizee ilaalu cuukoo hojjedha jedhee ka'ee yaada dhiyeessinaaf kun immoo argameetu si bira dhaabannaa si gargaaraa jedhanii. Kun egaa ayyaana Irreechaa hora Finfinneetti kabajame isa jalqabaa irratti. Isa jalqabaa irratti. Bakka biiroo dhaabaallee dhaqee yoo sanii itti gaafatamtuun adda Adaanach achi biiroo dhaabaa namoota kuni waan guddaadha. Kun argameeti yoo jedhan Irreechi ji'a
tokkoofi akkas guyyaa shamuu ja'a akkas safa. Jabaadhu jedhanii amma baadiyyaa deemii dhadhaa biti. Biiroo teekinooloojii saayinsii fi teekinooloojii federaalaatti barreeffamee diizaayinii akkamitti akka hojjedhu maal akka ta'u akka isaan baalamoyaa ofiitiin qulqullummaa isaa maalii isaa biiroo aadaa fi oromiyaa dhadhaa gizee bitee fidu qulqullummaa isaa laaluu garbuu yogguu akaawu garbuu akkamiiti jedhanii garbuu qulqullummaa isaa laalanii hamma teessisee waraabbiin hin jira isaan bira hamma teessisee akoofnee hamma akaayii shakashaknee baafnu dirasiif hamma bachoo daasifnu dirasi kuntaala gara 56 garbuu madaamaraan qabne gara biyya keessaa deemee olii guuree bitee dhadhaa hedduu bitee eegasii gara miliyoonaa dadhabbii bittaan bichaan gara miliyoona 4 akkababii na fixe humna namaa itti dha'ee fagoo deemee gaafa kana jedhamu warri gaafa duraa onnoon jedhu suni cuukkoo kana gaafa arganii gaazexaanyaan miidiyaan dachee rabbiititti nafne fiigee dhufee fiiganii dhufanii jennaan. Cuukkoon sun hangam baay'ata yookaan hangam dheerata meetira 4,000 meetira meeqa ta'ee akkasuma immoo kiiloo meeqa ta'a ta'uu mazaname. Garbuunuu kiiloo 56 dhume siin jedhee bara. Kumtaala 56. Kumtaala 56. Meetira 4,200. Meetiraan. Isa kana gaafa agarsiisu xarbeezaa qaba baay'ee kan sibiilaa agdaamii dhedheeraa kana dunkaana gugurdaa qaba nama 4,000 qabatu kana didiqqaa walii qaxxalee እንደውም innuyyuu naanqatee ittuyyuu kireeffadhe isa keessa deddeebifne marsitani naannisitani naannisine keessatti paartii xarbeezaadhaan yaada akkamii kenname achirratti yeroo cuukkoo nama kana ga'u kun qophaa'u tokkoffaa isin giddu gala aadaa Oromootti hojjechuu keessaniin aadaa Oromoo achitti beeksisanitti jedhee yaada Finfinnee keessatti eenyummaa sabaa irratti hojjechuun kun baay'ee hin baramne ture. Lammaffaa immoo waan adda ta'e waan akkasii kana hojjechuun kun mataan isaa ayyaanichas baay'ee beeksiseera. Yaadni uummataa maal ture warra dhufee daawwate? Gammachuu hamma aaddee mataanis adda Adaanech gammaddee waan biraa taate obbo Shimallis yogguu san achuma jira bakka kana na dhungate ufitti na qabee gammachuu keessa taranii inna kanaaf wanta hojjechuu kiyyaa mallaqa san garuu haga amma ga'utti naan kafallee waaqayyo garuu naa kafalee hojjedhe argadhe malee gara biraatiin mallaqa san garuu qaamni aadaaf turizimii sunillee naan gargaaree naan kafallee. Waliigaltee qabdu ture? Waliigaltee amantaa jechoota malee waraqaa wayituun qabu. Ani immoo irri caalaa qaalimatti jechuma namatti amana. Haa ta'u egaa giddu gala aadaa Oromoo yeroo dheeraa hojjettanii magaalaa Finfinnee keessatti immoo waggaa 2 dura boolee kana naannoo geetuu koomershaal jedhamee beekamu kanatti immoo itti sii dhufa. Bantanii ture? Itti sii dhufa. Achumarraa ka'ee gabayaallee dadhabamee dubbii bakka jaarsii hojjetaa ofii birrii maalii jedhanii nama ol seenuu dhoorganda kasi gabayaa biraa. Jara namaa dhoorgitanii ijoolleen seekuriitii jiru. Maa dhoorgitanii ajajaa daannatiidhaafi maaliidhaafi jedhan akkasii akkas bakka nama filannoon jiru gadhiisee deemuudha jedhee oosisiin Oromiyaa Konistiraakshiniin mattaawoqiyaa tokko baase kaaffeedhaaf yoo baasuu dorgomeenaan immoo waadhee manni guddaadhaa mana kana meeshaa maaliin guuta jedhee sodaadhee
erga sodaadhe immoo yoo ilaalullee baay'inni hojjetaallee kana caala aga inni na bareedus sammifachuun beeku. Jalqabee hin bareedee gabaan isaallee gaarii ta'ee hanga ammaatu achi jira. Odoma akkasitti jirru manni amma boolee jiru kun illee ka oosisiiti. Konistirakshinii itti hojjechuudhaaf oosisii fudhate. Yoo oosisii fudhatee ilaaluu natti kennaa hamma gaafa jalqabdaniiti ittiin hojjedha jedhee iyyannoo galche. Dandeettee mana masaawwatii irraa dhumee jira. Fuuldurri isaa sun xuraa'ee jira. Ani garuu kaayyoon an qabu odaa aspaaltii sanirra mul'isuuf daldalee mallaqa argachuuf miti. Bakka itti hojjechuu dandeenyaan birrii haga kanaa jedhaniin kafaltaa hojjedhuu jedhan. Ishii jedhee haaromsuu jalqabee gara baatii 2 meeqaa haaromsee gara miliyoona 3-4 akkabaabii itti fixe. Jalqabee yoo an jedhu amma maqaa maal baasuu heddaa naan jedhe gwaddanyaan kiyya tokko dhufe. Maqaa biraan qabaaree an odamaan jedheen. Ara basmaam. Inti ante minoona haali maal taate yaaji daldalaa mi'ati naan jedhe daldalaadha. Maal jettee iddoo kanatti odaa baaftaree eenyu sitti goraa? Maaliif baaftaa naan jedhe? Ishee atillee anumaaf jette ilaalla dura manni haadhumu beenan jedheen. Hin dhiphatiniiti beenan jedheen. Hin deemee yogguu dhufe ani immoo diizaayinii hojjedhe. Galgala galee diizaayinii odaa amma as jiru kana. Diizaayinii hojjedhe gaafa manni qulqulleessinee fidhee guyyaa lamataatti fe'ee fidee qucci godhe. Yoo an kana godhu hirrifate namni martisaa. Jarana maaltu sirrifachiisa maali? Ara basmaa'am. Tiitihee matoozi Addis Ababa mahal katamaa Boolee Mangallaay እንዴት ይቆማል jedhanii እንዴ maal jechuudha? Maal dacheen achi dhaabbatee as dhaabbatee dacheen dachi maami tokko maami ijoollee maal taatan? Ani immoo kun aarmaa kooti akka isaan jedhan beekeera rakkoo isaanii beekee hubadhe aarmaadhaan aarmaa maqaa kootiiti kan immoo mirga kiyya namni na dhorgu hin jiru. Olii gafi fiiganii kibla katamallee dhufanii maal jedhanii maali akkasuma ilaalanii daawwatanii sokkanii lamu. Hin dhufee namichi gaafa duraa maqaa kanatti hin baasini ka biraa baasi kan naan jedhe kennummaan era basmaa'am maali? Inde maal taate ilma googootu taa'ee buna dhugii kana sobde jechuudha. Maal kana siin jechuu baadhee maal siinaa jedhu siinaa loluu barbaadde moo guusanni maal siin jedhanii an kanam atillee anumaaf yaaddeeti. Gara kallatti ati yaadde saniin anumaaf yaaddeetti maree miidhaaf akka hin jenne nan beeka. Ishii lallabeenuma siin jedhe waan biraa maala siin jedheree. Edaa akka ani achitti maal gootaa dadhabdaree kaayyoo wanti nama deebisu hin jiru jedheeni isa san achi asillee gabaan sanillee hin dhidhanne hanga ammaa achi jira. Amma kan buqqa'ee dhufeen onnoo jijjiirama mootummaa nama fideen karaan badhatee misooma kooriidarii jedhan kana misooma kooriidarii ka amma muummichi ministeeraa keenya baase fi bulchiinsi magaalaa keenyaa kan Finfinnee hoogganu kana sababa sana achi ka'ee inni kun dhufe jennaan immoo duran kaase. Odoo namni tokko barandaa hin diikin kabaja qabaa kabajaan dhufee odoo namni hin daddarbin jedhee kabajaan kaasee fidee as kaa'e. Misooma afoo dhaabbachuun barbaachisaa miti. Tokkoffaa kenna bareedumnis kenna. Seerri mootummaa kan baheellee kenna jechuudhaan odoo namni tokko barandaa qorqorroo takkan tuqinnatu achi hiikee fide. Haa ta'u daawwattoota keenya hordofaa kan jirtan qophii addaati. Keessummaan keenya Haji Dimbuu Abdallaati. Egaa ayyaana Eid al-Adhaa kan bara 1445 kan sababeeffachuudhaan isiniif dhiyeessaa jirra.
qophiileen televezyiinii OBS akkuma itti fufanitti jiru yeroo muraasaa booda ammas immoo walitti deebina mee amma immoo bakka jijjiirrannee iddoo amma jirru kana immoo waa'ee seenaa hoteelaa fi riizoortii odaa kana isa magaalaa Adaamaatti argamu kana hin kaasna hin haasofna bakka jijjiirrannee walitti deebina OBS waliin turtii gaariin siniin jedha.